Qellem Wallaggaa aanaa Anfillootti maatiin qabsaa'otaa loltoota murna faashistii PP'n jumlaan hidhamaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaaljiksaa Sirnaam. Bilxiginnaan ijibbaata keessa seenuun qabsoo bilisummaa Oromoo kan kallachummaa dhaaba ABO WBO'n geggeeffamaa jiru sakaaluuf jecha kiyyoo hamminaa diriirsuun maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo dhimma tokko keessaa iyyuu hin qabne jumlaan hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni himuun addattuu godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo keessaa namoota hedduu qabanii bulchiinsa magaalaa Muggiitti hidhanii gidirsaa jiraachuu dubbatu. Akka aanaa Anfillootti gandoota akka Seertum, Waabaa Eebbaa, Yaaree Heenachee bulchiinsa magaalaa Ashii Muggii ganda duwwaa 1 fi duwwaa 2 keessaa maatii qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo qabanii hidhaa kan jiran oggaa ta'uu hidhamtoonni siyaasaa kunneenis hidhaa irraa baafamuuf hanga qabsaa'onni dirree galanitti akka gadi hin dhiifamneef doorsisni irratti raawwachaa jiraachuun ibsameera. Kana malees hidhamtoonni maqaa sabboonummaan qabamanii jiran sababa quuqqaa fi rakkoo sabaa dubbatan qofaaf yakkamuun hidhaa irraa baafamuun ajjeefamuu dhabamsiifamuu fi gariin ammoo hidhaa irraa ba'uufis qarshii 50,000 ol gaafatamaa akka jiranis itti dabaluun addeessaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu magaalaa Arboyyee keessatti maqaa kooreedarii jedhuun manneen hawaasaa diiguu fi nama tokko kan mana isaa keessaa ba'uu dide ajjeesuun himame. Jaalwa biyyaa dabalata qaba. Sirni afaaniin misooma faarsaa ofii isaatii misooma hawaasichaa mancaasuun beekamu murni bilisiginna aanaa Jajuu magaalaa Arboyyee keessatti manneen hawaasaa hundaa maqaa koriidarii jedhuun diigee balleessaa kan jiru yoo ta'u onkoloolessa 9/2025 jiraatan magaalichaa namni maqaan isaa obbo Huseen Roobalee jedhamu ani mana kiyya keessaa hin ba'u eessattiin gala mana irratti hin diigdan jechuun yeroo inni mana keessaa ba'uu didutti rasaasa itti roobsuun ajjiisanii deemuun ifoomeera. Obbo Huseen nama hawaasa keessatti jaallatamummaa qabuu fi hojii isaa hojjetatuu fi nama waliin walii galee jiraatu yoo ta'u mana isaa keessaa yoo ba'e iddoo itti galu waan hin qabneef jecha yeroo inni didu rasaasa itti roobsanii ija keenya duratti ajjeesan jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf himan. Sirni akka feeteen kun aanicha keessatti yeroo garaa garaatti badii tokko malee hawaasa ukkaamsanii reebuu fi ajjeesuunis irra deddeebiin kan mul'atu yoo ta'u sababa Oromoo taanee qofaaf Oromummaa keenyaaf yakkamnee gochaan kun nu irratti raawwataa jira jedhu jiraattonni aanicha irraa dubbisne. Gareen maafiyaa PP maqaa koriidarii jechuun hawaasa naannoo tokkotti jireenya isaa mijeeffatee jiraachaa ture kan tamsaasaa jiruu fi beenyaa malee bakkeetti gataa kan jiru yoo ta'u dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International baatii ebilaa keessa Finfinnee naannoo Boolee fi Lammii Kuraa keessatti namoonni 872 humnaan buqqa'uu akeekuun gareen bilisiginnaa kun gochaa isaa kana dhaabee mirga lammiilee akka kabaju akeekee ture. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaas gochi maqaa bareedina magaalaan lammiilee irratti raawwatu sirrii akka hin taanee fi hanqinni bulchiinsi Abiyyi Ahmad uumaa jiru kaasuun baatii darbee ibsa irratti baasuun ni yaadatama. Bahaa Wallaggaa aanaa Aroolimmuutti hidhattoonni faashistii PP saamichaa fi dararaa hawaasa irratti hammeessuun dhaga'ame. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Aroolimmuutti jiraataa ganda Gorbaa Guddinaa kan ta'e qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Geetaachoo Siyyum jedhamu hidhattoonni bilisiginnaa gaafa onkoloolessa 9/2025 mana isaatti duuluun qabeenya isaa waliin gubanii barbadeessu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Qabeenya dheedhii fi bilchaataa akkasumas meeshaalee mana keessaa dabalatee wantoonni gubachuun jalaa kan barbadaa'e ogguu ta'u qabeenya socho'aa ta'e keessaa ammoo loowwan 19 fi arroota 2 jalaa ooffachuun gara mooraa waraanaa magaalaa aanichaa argamutti galfatanii jiraachuun addeeffamee jira. Akka jiraattonni gandichaa ONM'if ibsanitti qonnaan bulaan kun hojii dhuunfaa isaa qofa irratti bobba'uun maatii isaa guddifachuu fi jireenya isaa fooyyeffachuuf kan carraaqqatu malee tuttuqaa fi hariiroo qaama siyaasaa kamirraayyuu walaba yoo ta'u shittoonni murna bilisiginnaa saamichaa fi duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo bobbaase ammoo hidhata waraana bilisummaa Oromoo qaba maqaa jedhuun qe'ee fi qabeenya isaa golgoleessuu dubbatu. Murni bilisiginnaa rakkoo siyaasaa fi dinagdee isaa dandamachiisuuf jecha goleewwan Oromiyaa sirna dhableeyyii hidhattoota isaa bobbaasuun meeshmaleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakka akka ajjeechaa saamichaa fi dararaa garaagaraa raawwachaa jira. Gareen waraanni koo naamusa qabuu fi maallaqa fuuchuu irratti hin hirmaatan jechuun miidiyaa irratti sobus qabeenya namootaa maqaa siyaasaa itti maxxansanii saamuu fi miseensi dhaaba isaanii nama kamiyyuu qarshii 1,000 hanga 1,100tti gaafachuu ni danda'a jechuun aangeessanii bobbaasuun hanga gandootaatti raawwachiisaa jiraachuun ni beekama. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti murni bilisiginnaa saamtota ijaaranii hawaasa irratti bobbaasuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo.
Godina Boonnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaa ganda Cooraa Kanaaboo jedhamutti lukkeelee murna bilchiginnaa tooftaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessan kalaquun yeroo yerootti namoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaachuun hawaasa saaman bobbaasu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Saamtonni lukkeelee bilchiginnaan bobbaafaman kunneen nama Darajee jedhamu jala torban darbe keessa mana qorichaa yoo saaman Gussee Baalcha jalaa immoo gaafa onkololeessa 9/2025 mana isaatti ibidda qabsiisuun jalaa gubuuf yoo jedhan roobni itti roobee dhaamsu jiraattonni gandichaa addeessan. Hidhata murnoota bilchiginnaan hawaasa saamaa jiran kunneen baay'inaan namoota 10 ol kan ta'anii fi gandicha keessa akkuma garaa isaanii burraaquun horii, maallaqa, buna, dammaa fi kanneen biroo saamuun jiraattota waan isaan jedhan didan ammoo akkuma fedhan itti taphachuun miidhaa adda addaa irratti raawwachaa kan jiran ta'uu gabaasni ONN dhaqqabee ni ifoomsa. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti murna garboonfachaa empaaratti holola gatii hin qabne waraana bilisummaa Oromoo irratti afarsuun hawaasa waliin walitti diinamsuuf yaalii godhus milkaa'uu dadhabuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf tooftaa adda addaa kalaquun alaabaa itti kennanii rifeensa namtolchee itti bituun hawaasa dorsisaa kan jiran ta'uun baramee jira. Baatii darbe keessa tikoonnii fi hooggantoonni murna bilchiginnaa magaalaa Gambeelaatti wal ga'uun waboon godinaalee akka Iluu Abbaa Booraa, Boonnoo Beddellee keessatti babal'atee jira. Sochii isaa kanaan Jimmaattis ni milkaa'a waan ta'eef jechuun diraamaa uummataa fi waboo walitti buusuu danda'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakka dalagsiisuu karoorfatanii jira. Afyaa'in duraanii Ermenen filannoo marsaa lammataa pirezidaantummaa Siishels injifate. Gabaasa qindaa'eef Jaalaqaafan Fayyeera. Afyaa'in paarlaamaa duraanii Siishels Paatrik Herminiin filannoo marsaa lammataatiin pirezidaantii Wevel Ramkulaan injifachuu isaaniin bu'aan filannoo akka agarsiisutti mootummaa biyya odolaa kanaa to'annoo guutuu paartii yeroo dheeraaf bulchaa turetti deebiseera. Herminiin sagalee dhibbantaa 52.7 argachuun injifachuun isaanii paartiin isaanii United Seychelles filannoo waliigalaa marsaa jalqabaa ji'a darbe geggeeffame irratti injifannoo galmeesseen booda yoo ta'u paarlaamaa keessatti harka caalu bara 2015 mo'amee deebisee argate. Seychelles biyya Afrikaa galii nama tokkoon dureeyyii ta'uun dhiya galaana Hindii keessatti square kiiloomeetirii miliyoona 1.2 irratti kan argamtuu fi bakka turistii ijoo akkasumas Chaayinaa biyyoota galoo galaanaa fi Hindii irraa investimentii fi tumsa nageenyaa waliin taasifamuuf galma taateedha. Ramkulaan lubaa Angelikaan kan turan yoo ta'u bara 2020tti kan filatamuun bara 1976tti Biriteen irraa walabummaa erga argattee waggaa tokko booda fonqolcha mootummaa erga raawwatamee booda pirezidaantiin jalqabaa paartuu United Seychelsiin alatti ta'anidha. Herminiin umurii sooromaa 65 irraa gara 63tti gadi buusuun yaada komishinii dhugaa fi araara fonqolcha mootummaa bara 1977 fi bu'aa isaa waliin wal qabatee mirga namoomaa horate irraa kenname hojiirra oolchuuf waadaa galeera. Milkaa'ina dinagdee argattus sabni odola 115 qabu kun addunyaa irratti haala qilleensaaf saaxilamoo ta'an keessaa tokkodha jechuun TRT World gabaaseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa keessatti ergamtoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda Jaarsoo Toleeraa jedhamutti onkoloolessa 10/2025 halkan toora sa'aatii 10tti Goota diinaa kan ajjechaa uummata nagaa fi holola afaanii malee lola hin beekne irratti haleellaa raawwateen rasaasaan waadee baarudaan macheessuun irree gootummaa isaa diina irratti ol kaasee injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii eegdota barcuma namtokkee irratti fudhatame loltoota 4 harkaan qabuun kanneen hafan ammoo olii fi gadi ari'ee mooricha keessaa baasee qawwee AKM 4 harka ishee irraa dhuunfatee jira. Ittuma fufuun gootichi abdiin sabaa waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Ganjii Ganjii Dambiitti onkoloolessan 2025 hidhattoota PP gandicha keessatti mooraa jirachuun uummata isaa turte irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa battalatti 6 ajjeesuun 6 ammoo madeessee injifannoon goolabee jiraachuu hooggansi waboo onichaa ifoomseera. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti Sabboontonni fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo jaarmiyaa waldaa jirraa kooket jalatti gurmaa'an arjooma dinagdee marsaa 15ffaa fi guyyaa yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun qarshii Impaayera Itoophiyaa 100,000 fi 48,770 waboof joomanii jiru. Miseensonni waldaa kooket jalatti ijaaramanii jiru hanga walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromootti deeggarsa walirraa hin cinne waboof gochuu itti fufna jechuun murannoo fi ejjennoo jabaa qabaachuu isaanii ibsuu